Shamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota yuutuubara ayyaantu asallaa jedhu jalatti kan argamtan nagaan koo bakkuma jirtu isinaa qaqqabu isiniin jecha. Egaa ka har'aa akkuma mata duree ilaaltanii taambilee ilaaltanii dhuftanitti dhugaa dubbachuu fi baay'ee waan onnee koo na cabe guyyaa har'aa kan argee egaa ka tutturree hin beeku yuutuubarri seenboonii akka gubate kanan dhaga'an guyyaa har'aati. Tariitii viidiyoon kun har'a isin qaqqabuu dhabuu danda'a. Guyyaa boriitis isin bira qaqqabu bilis ijoollee Oromoo dirqama keenya haabaan. Simboonee jechuun nama kamiifuu nama fakkeenya taatudha. Simbooneen ijoollee lafaa dhufaa gargaaruudhaan nama beekamte keessaa tokko ishiidha. Yeroo jalqabaa kara yuutuubara kana akkan dhufeenan simbooneedhaan wal baree simbooneen kan beekamtu sheerii godhuudhaan yeroo sanitti sheerii kan godhuu danda'u nama sabiskiraayibii 1000 ol ta'edha. Egaa kan yeroo san ijoollee jalqaba nuti kara yuutuubaraa dhufnee koomentii gaggaarii barreessuudhaan liivii seentanii maaf liivii seenuu diddan jechuudhaan nu jajjabeessuudhaan wantoota nuyi godhuu qabnu hunda kan gaarii nuu taatetu akka fakkeenyatti fudhatamuu qabdu yuutuubara kanarratti shamara cimtuu akkasuma immoo chaanaal ishiit irratti wantoota barumsa ta'e wantoota gurguddaa wantoota beekumsa onnee namatti horan keessattuu waa'ee jaalalaa dooktora jaalalaa ugaan jedhe hunduu ishiitti nanqatu simboonee. Akkasumatti immoo mana namaa jalatti illee wantoota gaggaarii namaa barreessuudhaan nama bira dhaabbachuudhaan ijoollee sa'aatii guuttatan bira dhaabbachuudhaan nama beekamte tokkodha. Egaa kamaaf kana ta'e hin jennu namni hundi namaadha. Oromoo ta'e qofaaf bichaa waan gaarii yaada jennee fudhachuu hin qabnu. Inni kun waan godheef isaatuyyuu beekaa ergaa kaa yookaan simboonee bichaaf osoo hin ta'in namoota baay'ee ijoollee Oromoo waan akkanaatiin onnee cabse ta'uu danda'a namni kun hin beekamu akka kootitti yaadi jechuu hin dandeenyu. Nuti amma walumaa galatti nama ta'uudhaaf namni badii hin hojjetu hin jennu badii haa hojjetu inni kaayyoo kaayyeeffate qabaa waan ofiit irratti namaaf qooduu yookaan namaaf irra darbuu kan dhiisu yookaan kaayyoo mataa isaa qabaachuu danda'a namni kun. Nuti amma wanti dubbachuu qabnu waa'ee simboonee qofaa gubbaarratti. Simboonee jalaa gubatee jira kanuma ishee kaleessaa isa deebisuuf qabna. Ji'oota muraasa keessatti onnee ishee cabe kana nuti dirqama keenya ba'uudhaan bira dhaabbachuudhaan jajjabeessuudhaan nama fakkeenyaaf keessannan dubbisaan ture garuu kana dhaga'ee keessan deemeen dubbisne maal qabadhee tan kana ishii dhaqa wanni ishii jajjabeessu homaa tokko wanni ishii jajjabeessu jiraate tanan chaayinaala ishii gaafa bakkatti deebisneef jechuudha. Bira dirqama keenya ba'uu qabna. Dirqama Oromummaa dirqama bahuu qabna. Simboonee bakka ishiitti deebisuu qabna. Chaayinaalli ishii already jalaa gubate inni hin deebi'u kan biraa waggaa dhumne sanii olitti egaa naman qabaa egaa sabni kun nafaana jira jetteetoo onneen ishii kanaa olitti cimtuu ta'eetoo akka hojjettu bira dhaabbachuu qabna. Peejiiwwan adda addaati irratti sheerii godhuudhaan feesbuuka keenya jalatti sheerii godhuudhaan wantoota asirratti miidiyaa kanarratti fayyadamnu miidiyaawwan adda addaa fayyadamnu irratti sheerii godhuudhaan ishee jajjabeessuu qabna. Simboonee jechuun nama addaati. Yaan ishiin qabdu ciminni ishiin qabdu ogummaan ishiin qabdu baay'ee gadi fagoodha. Egaa kanaafiyyuu intala kana bira dhaabbanneetoo jabeessuu qabnaa jechuun jaaladha. Filiis warri sagalee kana dhageessan warri immoo taambilee irrattis ilaaltaniitoo dhuftan egaa ani akkaawuntii biraatiin hoggaan dhaquu sirchii godhuu kan naa dhufe kan biraati warri akkasitti isin rakkisee taambilee gubbaarra suuraan ishii ni jira suuraa ishii teechisee tan jira suuraa sirchii suuraa san qabu laaluudhaan dhaqaa akkasuma immoo koomentii jalqabaati irratti nan teechisa warroonni kana argitan immoo sheerii godhuudhaan hoggaa seentan chaayinaala kana yookaan sirchii gootanii hoggaa dhaqxan yookaan immoo liinkuma gattu qaxxanii hoggaa dhaqxan dursa sheerii godhuudhaan koomentii baay'ee ishii jabeessu kan kaleessaa ol simboo wannuma jabeeffamtuu hin qabdu simboo mudoo tokko hin qabdu intala baay'ee cimtuu intala baay'ee ogeetti keessattuu gorsaan nama beekamtuu saba ofii tajaajiluudhaan kan beekamte akkasuma immoo wantoonni ishiin miidiyaa ishiit irratti dhiyeessaa turte hedduu kan nama bashannansiisuu fi hedduu kan nama boonsu ture. Egaa deebitee akkuma kaleessaa sanitti akka irratti nu hojjettu akka onneen ishii hin cabne edaa kanan irratti ta'ee akka ishiin hin jenne akka isa dagatteetu isa kanatti cimtu godhuu qabna dirqama lammummaa bahuu qabnan jedha karaa kootinii. Egaa bilis ijoolleen keenya kanarratti ni cimtu jedhee abdii qabaa baay'een isiniin boona. Egaa namni waan tokko qabatee karaa keessan hoggaa dhufe akka nama bira dhaabbattan abdii guutuu waan isinirraa qabuufan hordoftoota koo waan isiniin boonuufan mata duree kana qabadheetoo dhufe jechuudha. Mata duree biraa hin qabu mata dureen kiyya
chaayinaala simbooniti barreessee jira sabiskiraayibii biyaansi ji'oota muraasa keessatti wachaawuriidhaa guutuu fi qabna. An akka koitti akka ayyaantutti hunda keessanuu akka dhageessanii namoonni baay'een dhageenye dheetan yaada guyyaa gubate hin beeku anuu kanan dhage guyyaa har'aati. Guyyaa har'aatu sheeriidhaan naqee sheerii namaati sheerii sun rooba mucaa biyya keessa jiru ni beekti ijoolleen danuun jedhee yaada. Sheerii boonatiin roobatiin hoggaan naquu simboonee jedha suuraan kan isheetti. Egaa ka akkamitti akkana ta'ee jedhee tanan hoggaan as deebi'u namni waliin natti himee jechuudha. Namni natti himee akkanatti jalaa gubate naan jedhanii too baay'een gadde. Gaddeen immoo zim jedhee dhaabbachuu hin qabu. Chaayinaalli kun chaayinaala ishiitii miti chaayinaala kootidha. Kan hundumaati kan ijoollee Oromooti jechuun ni danda'ama. Waan danuu irraa barachaa jirra. Keessattuu wanta hin danda'amu jettu hin jiru simbooneen keessan waan tokko haarawa taanee deemnee ani kara kootiin haarawa ta'ee wantoota baay'ee hoggaan deemee too gaafadhu wanti ishiin hin danda'amu jettu hin jirtu. Wanti kun salphaadhaa bara. Wanti kun ni sirraa bara. Wanti kun akkatti sirraa bara jettee yeroo ofii aarsaa godhuudhaan halkan hirriba ofiitirraa qooduudhaan viidiyoo adda addaa namaa hojjettee too keessan nama tajaajilu viidiyoowwan chaayinaala gurguddaa chaayinaala kan hordofaa chaayinaala kanarraa waa baay'ee baratanii jecha sheerii nutti godhaa keessan jechuudha. Har'aan nu eegdee jirti simbooneen. Shamarran keessaa cimtuu hatta eenyumaayyuu yuutuubii kana ijoollee yuutuubii kanaatirraa fakkeenya guddaa kana fudhadhu jiraate tanas simboonedha. Simbooneen nama kamiyyuu nama ija tokkoon laaludha. Simbooneen dhiira ta'ee shamara ta'ee ishii biratti nama tokkodha. Chaayinaala guddatee chaayinaala hin guddannee miti simboonee biratti hoggaa dhaqxan manuma kamuu ol baatee yaada ofii kennachuudhaan koomentii barreessuudhaan sheerii godhuudhaan kan beekamteedha. Simbooneen egaa ka har'a ishiin kanaan nu geessee jirti nuti immooyyuu har'a maal ishiidhaa ta'uu qabna. Ishiin kaleessa nu jajjabeessite asiin nu geesse ani akka kootitti jechuudha. Warroonni hordoftoonni chaayinaalii ayyaantu hordofuudhaan dhuftan piliis sirchii godhuudhaan koomentii gaarii irra deddeebi'een dubbadha. Yaada nama cimsu osoo hin barreessinii biraa hin bayina. Chaayinaala kana numa qabdii ishuma qabna waluma qabna. Kanaafuyyuu intala kana yookaan mucaa kana yaada kana keessa gadda kana keessa jechuudha. Dadhabbii yuutuubii kanaa namni wallaaleen jiru namni kara yuutuubii kanaa dhufe hunduyyuu ni beeka jechuudha dadhabbii. Hagam akka nama dadhabsiisu. Kanaafuyyuu dadhabbii kaleessaa san ishiin akka yaadan kanarratti cimtee akka hojjettu bira dhaabbachuu qabna. Dirqama lammummaa bahuu qabna. Egaa kaasiin buune jechuun waan jedhee ibsu hin beeku. Kana jedhee ibsuudhaan jechuun inni hanqata waa'ee simboonee. Hundi keessan inni beektan jedhee tayyaadaa warroonni haarawaa as keessa dhuftan hoggaa jiraattanii waa'ee simboonee chaayinaaluma ishii amma banatte kanarrattuyyuu haarawaa kanarratti hubachuu dandeessan jechuudha. Waan ishii keessa jiru ogummaa ishii keessa jiru baay'ee nama cimtuu fi nama jajjabeeffamtuudha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Egaa akkasumas immooyyuu laayikii sheerii godhuu hin dagatina. Viidiyoo kanas hoo sheerii gootan namoota biraa bira gaa namoonni sunillee mana ishii dhaqanii too sabiskiraayibii godhaniif jechuudha. Viidiyoo kanallee sabiskiraayibii godhuu sheerii godhuu hin dagatina. Sabiskiraayibiin keessan sittaafuuf isiniin jechuun jaaladha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Ijoollee Oromoo bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Egaa wal komii keessaa baanee jaalalatti haa cimnu. Immooyyuu namni tokko ergamaa miti. Namni namaadha. Nama ta'uu isaa qofa beeka. Warra gaarummaatti filatamtanii gaarummaa godhuudhaan beekamtan gaarummaan keessan isin jalaa fudhatamini. Warroota kaaniifis immoo kadhachuudha malee maaliif akkana godhe jechuun hin danda'amu. Namni kamiyyuu nama ta'eetoo waan isatti mul'ate godhuu ni danda'a. Wanni godhamu tokko hin jiru jechuudha. Tariiti namni kuni kennaa isaatillee ta'uu danda'a. Nama balleessuudhaan yookaan waan nama jalaa balleessuudhaan dadhabbii isaa namni beeku namni nan guddadha jedhu egaa obboleettii ofiitirratti waan hin taane hin dalagu maaf kana ta'e hin jennu. Sababbiis waan irraa beeknu hin qabnu jechuudha. Namumaa odoo beekne wanni walirraa komiin gaarii hin ta'u hojiidha waan ta'eef iyyuu jechuudha. Hojii keenyatti cimuu qabna. Jireenya dhuunfaati kun jireenya hojiidha waan ta'eef iyyuu hojiidha. Komii dhiifnee maaf akkana ta'ee Oromoo irratti maaf akkana godhee kan jedhamuu fi kun gaafii biraati. Gaafii hojiitii miti kun hojiidha waan ta'eef iyyuu nu wanni godhuu qabnu gaheen keenya kan bahuu qabnu kan dirqamni keenya ishee bira dhaabbachuudha. Haga dandeenyu miidiyaawwan adda addaatirratti peejiiwwan adda addaatirratti sheerii godhuudhaan chaayinaala kana yeroo muraasa keessatti bakka duraanitti miti isaa ol godhuu fi qabna.
sa'aatii waraabbachuudhaaf hiphachuu hin qabdu bakka ishii buunee sa'aatinis